beetasab akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirtu annagaa kooti asheeta nyaachaa dhufne har'a fayyisaa kana argannaan mankino kaameraa hundura qabe jirtu isiniin jedhaa viidiyoo kana yoo argitan jalqaba garuu like share gochuun dagatina subscribe gochuun dagatina waa qabatee isinii dhufe fayyisaanii yaada wayiin ka'ee share godhaa fi naan jedhee okay jedheetan jalqabnee jechuudha so share godhaa dhaggeeffadha yaada barreessa nagaa gaafadha. Hai nagaa jirtu akkamii nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u hordoftoota hunda dandeessu nagaan isinii dhaama egaa kun ganna bokkaan roobaa jira alaa nutis immoo boqqolloodhaan isaa jira mana keessa yaadan dhiyeessa fi jedhanii hordoftoota keetii fi yaada wayiin dhiyeessa fi jennaan maali namni baay'een obboloonni keenya shamarran biyya arabaatti lafa bituudhaaf mana bitachuudhaaf achi teessanii asitti waan tokko yaadannoodhaaf godhachuudhaaf jijjiirama tokko agarsiisuudhaaf baay'ee rakkatu yeroo baay'ee rakkatu namoonni akkasiillee yoo jiraatan gargaaruu nan danda'a waan tokko information kennuu fi mana akkamii yoo bitachuu barbaadan lafa duwwaa yoo bitachuu barbaadan iddoo isaa gatii isaa ammam akka ta'ee waan kana namni fedha akkasii yoo qabu yoo jiraate an informationii nan kennaa fi hin jedheenii waa'ee kana kaafnee mee maal isinitti fakkaata yaada jiru sitti dabaltiishe. Akkas jennaaniin yeroo baay'ee ijoolleen yaa'una gaafattu waa'ee malafaa waan naga gaafattaniifini innis kun yaadaan kennaaf akkaataa isaas maaliif kan bitachuu barbaades immoo naannoo keenyatti jechuudha. Tariitti gaafatamummaa fudhannee maatii nama sanaa faana bitamuun hin danda'ama. Ijoollee barbaadanii fi jedhee okkee naan jedhe yaadannaa kaafnaan okkeen jedhee nanis jechuudha. Kanaafi asmaaniin isinitti himaa warreen gaafii anarraa qabda waa'ee lafaan itti himee walisoo meeqan argama maa nuuwiti mee iddoo kama waan baay'ee na gaafattu jechuudha. Har'a eenyutti isin dabarsa isatti isin dabarsa isatu haala hoola isatu hojjechaa hoola waan ta'eef informationii sana isatu qaba. Tokkoffaa gatii ammamiitiin walisoo keessa naannawaa walisootii magaalaadhuma biraas haa ta'u ammamiin akka bitamu isatu isinii dabarsa. Bitachuma warri feetan fedha keessaniin maatii faanallee haa ta'u iddoo sana ilaalanii namni bituu barbaadu isin gargaaruu danda'a akka namaatti jechuudha. Lafa akkamiis bitamuu barbaachisa isa jedhamu inni isiniif haalaatu jechuudha. Ishi fakkeenyaa jechuudha. Amma caraqaa wanti jedhamuu fi lafa kaartaa wanti jedhamu. Lafa seera qabeessa kan ta'e kaartaa kan qabuu fi lafa caraqaa kan jedhamu lafa kaartaa hin qabne jechaadha. Yookaan harka abbaa qabeenyaa yookaan qotee bulaa kan jiru jechaadha ni caraqaa jennu. Kanaafuu amma sadarkaa qaba yaa hin beektu baay'een keessanii magaala keessatti sadarkaa tokkoffaa kan jedhamu jira daandii gubbaarraa sadarkaa lammaffaa jedhu daandii lammaffaa sadarkaa sadaffaa jedhu daandii sadaffaa akkasumatti jechaadha. Dudda duubarraa fi fuuldura wanti jedhamu jira. Lafti lafa ta'ee fi miti tokko fedha nama sanarratti hundaa lammata immoo maallaqa qarshii inni qabu sanarratti hundaa jechaadha. Yoo qarshii gaarii qabaate ta'ee gara fuulduraatiin bitamaa fi akkuma humna isaatitti fuuldura tokkoffaa lammaffaa sadaffaatti bituun ni danda'ama jechaadha. Kanaafuu egaa yaada akkasii fi fedha akkasii warri qabdanii isin deeggaruu dandeenya isin gargaaruu dandeenya yeroo keenya isaa goonee yeroo qabnutti waan tokko isin deeggaruu qabna hin dandeenya karaa hunda dandeessutiin namoonni dhufuu barbaadanii jechuudhaaf yaada kana isin jedhee kanaaf isin maal jettu egaa amma fakkeenyaa fi sadarkaa tokkoffaan baay'inaan hin jiru jechaan asfaaltirraa baay'ee humnis baay'ee ol ka'anni irraa caala magaala kana keessatti warra investimentiidha barbaaduti sadarkaa tokkoffaa kan argamu sadarkaa lamaffaa sadaffaa akkuma aqimii isaatitti egaa fakkeenyaaf kaareen kan hanga 3,000 deemu jira kan hanga kaareen tokko kara 4,000 jira
akkasuma kan kumaallee immoo jira achi siqeetii jechaadha. Kanaafuu akkasitti ilaaltanii iddoon isaa ilaalamee namoota itti amantanis yoo jiraate nama bakka buufattanii akkasitti ilaallee isin deeggaruu hin dandeenya sadarkaa isaatiin iddoo isaatiin adda bahee akkuma isiniin jedhama inni caraqaa jedhamu xiqqoo gadi bu'aa immoo kaartaa akkasumatti ol ka'a. Garuu irra caalaa namoonni baay'ee jireenya mana jireenyaatti barbaadanii warra bitee gurguruu barbaadu malee mana jireenyaatti warri barbaadanii caraqaadhuma barbaadu. Maaliifin yeroo ammaa maqaa jijjiiruudhaa fi parsantiin isaa baay'ee ol ka'a akkaataan itti maqaa jijjiiranii jechaadha. Kanaafuu mootummaadhaa fi kan kaffalamu qarshii guddaa waan ta'eef yoo caraqaa ta'e immoo kallattiidhaan bakka bu'iinsan fudhatamee manni innaa ijaaramee parsantii 50 ol yoo manni sun ijaaramee maqaa isaatti jijjiirachuu danda'a jechaadha. Kallattiidhaan maqaa isaatti biyaansi yoo baay'ate 30,040tti maqaatti jijjiiru. Garuu yoo kaartaa ta'ee kaartaa bitanii maqaa isaaniitti jijjiiruudhaaf biyaansi 150 naannoo 150 200 kan fudhatu jira jechaadha. Kaaree hudduu manaa sanaatiin kaalkuleet ta'a waan ta'eef herreegni isaa parsantiin isaa ol ka'a kaffaltiin. Kanaaf haala akkasiitu jira. Namoonni fedha akkasii qabdanii karaa hunda dandeessuutiin ishii qunnamtanii nu dubbisuu dandeessuu isin gargaaruu dandeenya waan jedhu yaada qaba. Fayyaa ta'a. Akkasi gaa yaadichi akkasii isinii gala yaada. Yaa'onni akkuma akka isaaf ifetti isinitti himaa jira. Fakkeenyaaf kaareen tokko 3,000 yookiin 2,000 yookiin 1,000 jechuunsaa kaareen tokko jechuudha. Kaaree 200 yoo bittanii birrii sanaan baay'iftu jechuudha. Gatiinsaa akkasi. Maanni 2,000 maanni 3,000 jechuu dandeessu. Kaaree tokko akka kaareetti galee yeroo kana jechuudha. Kaaree tokko saaba 2,200tiin kan jedhu jira. Fakkeenyaaf kaareen tokko kaaree 200 yoo bittanii kaaree 200 irra caala kan beekamu 200 kaareen 200 yoo bitame kaareen 200 suni 2,200 fakkeenyaaf yoo herreegame 400 jechaadha. Akkasii jechuudha isin yaagaluufan. 3,000 immoo inni jedhu akkasumatti sadarkaa qaba. Kana jechuun amma fakkeenyaaf 3,000 jedhan gara magaalaa yookiin maandisii irratti xagaadha jechuudha. Kaareen tokko 3,000 yoo jedhan isa yoo baay'iftan gara 6,000tti fakkaata 6,600 yoo walakkaa magaalaa jechuudha. Caafisni walakkaa yoo jedhame 2,200 isiniin jedhame immoo akkuma inni jedhe akkas jechuudha. Yeroo isiniin jedhu fakkeenya isin fudhanne nuti gatii isaa baay'ee wanti beeknu hin jiru dhugaa dubbachuuf garuu fakkeenya isin fudhate warri fayyadamuu yookiin tarii bitachuu gargaaramuu barbaadanii na dubbisuu dandeessu yookiin dubbisuu dandeessu lakkoofsa koo isiniif hankaa ijoolleen biyya keessa jirtanii nama biyyaa yoo taatan isin gargaaruu dandeenya fayyadamuu dandeessu jechuudha. Roobaa jira sagaleen faayisaa xiqqoodha argeen ture garuu maa gochuu danda'u. Akkasii nu dubbisaa isiniin jedha chaanaalarraa banneera hanqobuun kun isinitti taasa'a. Nan dhufa ganna jechaa jira ganna walakkaadha nu gahe viidiyoo argitanii beektu hin jiru. Abdii nama kutachiisa Itoophiyaa walumaa galatti garuu jirra nuti kun hunda baachaa. Akkasii kanuma isinii ibsuu dhufee gaafa ijoollee tokko tokkooti yeroo baay'ee komantii waan biraas yoon hojjedhe lafti meeqaa waa'ee lafaa irratti nu dubbadhu maal kan jettan jirtu jechuudha. Yeroo walisa bichaa isiniin jechuu koomiti tarii tullu boolloon jira fakkeenya naannoo walqixxee irratti jira asiin gara bakka naannoo magaalaa dhiyootti illee jiru jechuudha. Bitamuun ni danda'ama. Maatii keessan faanas ergattanii iddoo isaanis isin ilaalan jechuudha. Akkasii isin gargaaruun ni danda'ama. Karaa kanaan isiniin jedha yoo bitachuu barbaaddanii. Namoonni tokko caraqaan naa jedhanii caraqaan seera qabeessa miti hin diigama jedhanii yaadu. Garuu akka magaalaatti gargari akka magaalaa kanaatti yoo daandiirra bu'eedha kan diigamu. Yoo namni tokko otoo laalchisin ogeessa bulchiisa magaalaa illee otoo laalchifatin maandisii otoo laalchisin calliseetuma qotee bulaarraa bitee yoo ijaare dhufee daandiin
daandiin kaartaan jiru sun daandiirra yoo bu'ee manni sun hin diigama dhuguman. Sana malee namni karaa seera qabeessa ogeessa bulchiinsa magaalaa fidee ilaalchifatee ilaalee bitee carraa diigamuunsaa baay'ee dhiphaadha. Kanaafuu irra caala fayyadamoo kan taatanii isin yaa'u baay'ee maallaqa itti dadhabdanii waan fiddanii fi otoo kan daandiin safaramee karaan bahee kan garagaantiin fa'aa bu'ee waan akkasii namoonni itti galanii waan bakka garaantii qabu hin diigamu jedhamee iddoo yaadamu yoo argattan baay'ee isin carraa gaariidha. Garuu irra caala gaammoo humna nama sanaa yookaan maallaqa nama sanaa irratti hundaa'a jechuudha fi akkasigaa kaameera harkaan hin qabadhee jira saamiituun harkatti qaba waan ta'eef harkaanaan waraabaa jira anna dadhabeeyyuu harkeetti biyyi jechaa jira biyyiidha kaameeraa seera waraabaa hin jirru dargaggeessi nu rakkiseera viidiyoo waraabuun baay'ee ulfaate kana yaada qabdan nu barreessaa nuti kana isiniif ibsine gaafii qabdan irratti deebi'ee isiniif ni dubbata jechuudha. Baruudhuma soo barbaaddan nuti isinii bituu miti yookiin immoo isinii barbaaduu miti bu'aadhuma saaseeran baruu barbaaddan rakkoo qabu sheer isinii gochuu dandeenya. Kana isiniin jechuu barbaada like share godhaa viidiyoo kana isiniin jedhaa bye.